فداك أبي وأمي يا رسول الله. هذا الشيء يعني مهما نوصف أو نتكلم عنه ما راح نوفيه. يعني أنا أعتبره صيدلية متحركة لكل أنثى بصراحة. اليوم نتكلم عنه لو هو للبشرة، لو بنستخدمه للبشرة. طريقة استخدامه طبعا قبل نتكلم عن طريقة استخدامه بقول لكم مش فوائده. فوائده هي أول شيء بيزيل الحبوب اللي موجودة في الوجه، بيصفي الوجه، يرجع الوجه رونقة ويبيضه كمان. كمان حتى اللي عندها دهون زايدة في الوجه بيلغيها تماما. لو في حبة أحيانا في بعضهم يشتكوا يعني تيجي الحبة مؤلمة أو شيء زي كذا، مجرد ما يحط عليها بتروح على طول. فهذا الشيء رائع 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 جدا للبشرة، جدا جدا للبشرة. طريقة استخدامه هو ان احنا نجيب علبة موية او علبة عصير صغيرة ونختار منها قطعة او قطعتين. لو الحجم صغير مرة ناخذ منها قطعتين، ونعبي العلبة موية ورد او نعبيها موية. يعني اذا ما لقينا موية ورد نحط موية عادية عادي، مو مشكلة، بيعطينا نفس المفعول. نخليها منقوعة ليلة كاملة. بعد ما نخليها منقوعة ليلة كاملة بنرجها اليوم الثاني بنلقى الموية تغير لونها، تغير لون الموية. بعد كذا نصير ناخذ بالقطنة ونحط على وجهنا وعلى الرقبة نفس الوقت، لأنه بيبيض وبيشد الرقبة، بيشد الوجه والرقبة عموما. بيبيض ويشد البشرة ويوحد لونها إن شاء الله، وبيبعد الحبوب. هذا بالنسبة للبشرة. كمان برضه للجسم، لو حابين للجسم كمان برضه نفس الطريقة. لو في حبوب، لو في آثار حبوب زي كده نفس الشيء نستخدمه بنفس الطريقة. نجي عند الشيء اللي كمان مهم جدا جدا جدا، وهو غسول لكل أنثى تشتكي من روائح كريهة في المنطقة الحساسة، تشتكي من التهاب، تشتكي من أي شيء يخص المنطقة الحساسة، حتى اللي والدة وعندها عندها خيوط أو عندها التهاب أو عند أي شيء. هذا المنقوع في قمة الروعة، يعني كلمة يعني حلو قليلة فيه، قليلة في حقه. أول شيء للي تشتكي من الالتهاب، للي تشتكي من الالتهاب أو عندها أي نوع من أنواع الألم في المنطقة الحساسة، تاخذ طشت وتعبيه موية مايلة جدا للحرارة، وتحط معاه كاس صغير ملح خشن أو ملح بحري، اللي يسمونه ملح بحري أو ملح صخري، في ناس يسميه ملح صخري. تحطه في الطشت هذا. fayyadam isaa fuulaammoo akkuma gaddas hojjedhee isin garsiise akka erga bulleessitanii booda moya wardaa itti naqxanii moya wardaa itti naqxanii mootuyyuu deebistanii fuula moya wardaan kana fuula keessanii dibattanii hamma daqiiqaa hanga inni isin irratti goguu jechuu akkam fuula koo kana irratti argitanitti isin irratti goguu ni dhiistanii erga inni gogee jedhee ofirraa qoncistan yoo furdaata inni qoncisfama yoo haphate mootuyyuu sukkumimaan irraa yaasan jechuu gogaa keessan osoo fi meena jechuudha. Akkasuma kun kafuulati kan amma dalagaa jiru kun kafuulati. Inni dura dalage sun immoo kan amma arabiffaan irraa haasa'an kana dalage jechuudha. Isa kana hammaama fayyadamtan kan danfise sana hammaama jechuun mana fincaaniiti bakka akka kanan naqxanii mana fincaanii geettan. Faayidaan murrii yookaan murraa kana qofaa miti obboleewwan kiyya. Namoonni qodaan keessan fuulli keessan boboxxoxamaa yookaan ququnca'e jechuudha. Namni illee wal loltanii haa ta'u waallee isin rukutee madaa garaagaraa qaama keessan kamuu irra jirullee dafee akka madaan sun badu gadaannisni akka badu taasisaa jechuudha. Ammallee deebistanii ilkaan namoonni isin dhukkubu, ilkaan kun nama dhukkubne hin qabu jechuudha. Ilkaan kan ammallee ka ilkaanii irratti ciniintanii inni sun danfee geessa jira jechuudha. Amma yeroo kanatti danfisee geessa jira, keessaa xaffafaa yookaan keessaa dhimbiibaa. Dhimbiibduutti naqee geesse immoo
Okay, beliau kan bidalala video dalgatti narka debi akkata kamera warabu waan timmijetini video narka kadate naf kolchan isnin jada isnitti mul'ata ammoo isnin mul'atu ka intallaan jadawaan baay'ee nama dhibuu miti jecha afaanitu nu waan hojjetamudha jechuudha. Kana waan ta'eef badawan kiyyaa morraan kuni ilkaanifillee dawaadha. Ilkaan fakkeenya qullubbii adii firee takka jechuudha. Yeroo tokko fayyadamu qullubbii adii firee takka ni tumtan moyyee xiqqoositi jechuudha. Xiqqoo gootanii tumtanii bulleessitanii jechuudha. Erga sanii morraa kanallee tumtanii qullubbii adii kana walitti cifcifu gootanii tumtan. Ergasi kutaa wa'iititti jechuudha. Kutaa akka naxalaa wa'ii yookaan maal jedhama waan shifoona wa'ii jechuudha. Waan shifoona wa'iititti guduunfita waan tumtan kana jechuudha. Morraa fi tuuma kana guduunfitanii ergasi boqoo keessanirra ciniintan. Guduunfatuun diqqishuu ta'uu qabdu waan boqoo keessa kaayyatanii jechuudha. Dhamti suni akkasumas ilkaan keessanirratti gadi bu'a jechuudha. Ilkaan keessan jalaa qulqulleessitanii geessitanii irra keettanii achi afaan keessan hin bantan itti dhiistan jechuudha. Ilkaan baay'ee tokko dandamata baay'ee tokko yoo dhukkubbiin ilkaan keessanii isa ulfaataa ta'e isa hakima yookaan mana yaalaa malee bahuu malee falan qabne ta'een alatti ilkaan yaani dhukkubbii salphaa wa'ii yoo suusinirraa fayyisaa jechuudha. Ilkaan tokko tokko dhiiguu baay'isaan kana fa'aa fi baay'ee barbaachisaadha. Itti fayyadamaa waan ofii kiyyaa fayyadameedha. Ammallee ijoolleen namoonni operaasyoonidha yookaan operaasyoon qaama saalaa nama tuqan jira. Amma akkuma arabiidhaan namoonni arabii isiniin galle fakkeenyaaf ijoollee afaan amaariffaattu jira. Akkas bakka walumatti dhagahamu afaan arabiitiin dhiisee bakka madaa operaasyoonaa waan akkasiitiif jechuudha. Yeroo bakka kana fayyadamtan baay'ee isin fayyada jechuudha. Akka fayyu ta'a madaan sun akka walitti deemu madaa yoo osoo hin taane qaamnummaan sunuu akka walitti deemee fayyu godha malee akka yoo waa ol fuutanii gajjettanii ol jettan addaan gogaan nama harkifamu kan agartanii akkasiin ta'u jechuudha. Faayidaa baay'ee qaba. Qodaa qaama keenyaa ni diriirsa jechuudha. Haala bareedaadhaan diriirsa akka hin qoccooranne yookaan akka walitti hin deebine taasisa. Morraan faayidaa takka lamaa miti jechuudha inni qabu beektanii ni aarfatamalleedha jechuudha. Mana armaa keessatti baay'inaan argitan jedhee yaada. Irra caalatti immoo Saudi Arabiyaa Badawii keessatti akkuma kana dura isiniin jedhe baay'ee itti fayyadaman jechuudha. Baay'ee itti fayyadamu jirri mana arabaatiin dhabamu baay'ee bareedumsaaf diiminaaf illee akkasuma shifniinaa fuulaa michi hassasiyyaa waa hundaatiif baay'ee dawaadha. Itti fayyadamaan isiniin jedhaa kan hafillee ni jira. Faayidaan isaa garatti illee ni dhugama immoo jechuudha. Garatti illee ni dhugama. Akkasuma raammoo baakteeriyaa garaagaraa dhiiga illee ni qulqulleessa jechuudha. Mallee mootu jechuudha. Kana sadanfise sana diqqoo erginni lab jedhee qorree booda waan kanatti naqeetiin jira jechuudha. Waan kana kan afuuftu kana gatinaatiin fayyada. Rifeensaaf illee yeroo tokko tokko waan akkasiisan yoo fayyadamtan bareeda. Kana fuutanii mana keessan mana bakka hammaama fayyadamtanii keessanii erga dhiqattanii geessanii booda erga goyfattanii booda bakka akkuma kanaan fayyadamtanii jechuudha. Foolii badaa akkuma arabii keessatti isiniif ibsitanii arabii yoo isiniin galle kanas waa baay'eedhaaf faayidaadha jechuudha. Qaama keenyaaf baay'ee faayidaadha. Keessattuu dubartiin jechuudha. Dhugaa dubbatuuf osoo fi fakkeessuu hin taane osoo fi sobuu hin taane of kunuunsuun nuuf waajiballeedha. Waan beeknuun wallaahi dagachuu baannee gaafa of ilaallee nuuf fayya malee dhugaa yoo dubbatamu akka hamaatti namni nama fudhata jechuudha. Akka namni sun saalaan beeknetti. Akka namni saalaan beeknetti namaan ilaalina. Beekumaan keessatti of ilaalan shamarran waan hundaanuu kunuunsa nu barbaachisa. Kanaafuu itti fayyadamaa.